nama tokko na gaafate keessaan kana. Egaa gaaffii isaa kana Dooktar Galatoomedha. Gaaffiin koo bartee ta'ee namoonni naannoo tokko tokkotti dhagna qabaan dhiiraa erga qancaree booda. Qancaree jechuun guddatee dargaggeessa nama guddaa ta'e booda kan mana yaalaatti raawwatan yeroo argaa jirrudha jedhe. Bakka tokko tokkottis guyyaan fuudha isaa qabameedha. Guyyaan fuudha isaa qabamee fi murata guyyaan tokko yeroo hafu. Warreen tokkiin immoo torban tokko yeroo hafu guyyaa fuudha isaa sanatti kan dhagna qabatu jira. Kun miidhaan qabu akka miidhaa an baay'ee mana dhibee kan arge baay'ee mana dhibee nan si gaafadheedhe. Dhagna qabaa kin sarkamsishinii ji wal qabatee wanti namoonni geessuun yeroo anis argeera keessiiwwan akkasiitti sargiteetta ta'a. Baay'ee argiteetta yaada. Rakkoo dhiibbaa akkamii qaba? Wantoonni akkasii hawaasa keessa jiru iddoo tokko tokkotti yeroo isaan aadaa wal qabatees ta'uu danda'an beeknu practice ta'a iddoo tokko tokkotti. Dhiibbaa akkamii qaba turanii dhagna qabachuun ijoolleen dhiiraa tokko? Gaaffii bareedaa gaafatte. Namoonni erga guddatanii erga cidha isaaniif gahanii dhagna qabatan ni jiru. Osoo hin qabatin sababoota adda addaa jiraachuu malu osoo dhagna qabaan sun hin taasifamiin wanni isaan turse jiraachuu mala. Tokkoffaa sodaa ta'uu mala. Lammaffaa immoo aadaa naannoo isaanitti guddatanii dhalatanii guddatan ta'uu mala. Sadaffaa immoo namoota maatii hin qabne ta'uu mala. Arfaffaa maatii osoo hin qabaatiin umuriin isaanii deemee qaana'ama turanii gaafa cidha isaanii bira qaqqabu. Wanna kana erga hojjetamee fi kan fuudhuu barbaadan ni jiru. Rakkoon hamma kana namni tokko guddatee waan taasifameef rakkoon isarra gahu hin jiru. Garuu wanni rikoomandii godhamu daa'imni tokko dhalatee dhiira ta'ee dhalatee dhagna qabachuun more within the first week of their birth. Torbee jalqabaa keessatti yoo dhagna qabatan tokkoffaa dhukkubbiin isaa baay'ee salphaadha. Lammataa immoo opereeshinii malee qubeelaatiin carraan isaan dhagna qabatanii jiraachuu mala. Sadaffaa saayikooloojikaalii dhukkubbii sanallee fiiliin godhani. Daa'ima umurii isaanii sanatti saayikooloojikaal tiroomaan isaan irra qaqqabu hin jiru. Arfaffaa carraan dhiiguu isaaniillee baay'ee miti. Qaama sanarraa kan dhiigu baay'ee miti. Sababoota yookaan advaanteejii kanaaf jecha daa'imummaatiin yoo dhagna qabatan gaarii. Yoo sana gochuu hin dandeenye garuu waggaa 2 waggaa 3 irrattis namoota baay'eef ijoollee baay'eef dhagna qabaan inni hojjetama. Opereeshinii guddaas miti. Of eeggannoo ni barbaachisa. Namni tokko guddatee gaafa hojjetamu sababoota adda addaatiin turee gaafa guddatee hojjetamu tokko carraan yeroo lammaffaa dhagna qabatan jiru. Daa'imummaatiin dhagna qabatanii gaafa guddatan jalqaba opereeshiniin sun sirriitti hin taane taanaan manatti kan qabatanii jiru. Manatti faa qabatanii kan irra deebi'ee guddateefa. Akka malee muramee sirriitti osoo muramin hafee kan nuti lammaffaa rivaayizii goonee hojjennu ni jira. Lammataa immoo osoo dhagna hin qabatiin turanii erga guddatanii immoo kan isaanii hojjetamus ni jiru. Sun dhukkubbii ni qabaata. Isaan rakkisuu mala. Of eeggannoo isaan godhan jiraachuu mala. Lammataa immoo namni tokko osoo dhagna hin qabatiin yoo umurii guutuu isaan irra ture carraan infekshinii UTI yookaan immoo infekshinii afuuffee ujummoo fincaanii fi kalee. Infekshinii sanaatiin carraa isaan qabamuu isaanii osoo dhagna hin qabatiin ni dabala. Kanaaf jecha namoonni osoo daa'imummaatiin dhagna qabatanii irra filama. Garuu erga guddatanii yoo dhagna qabatanis sababoota adda addaatiin turan yoo dhagna qabames badaa miidhaan infekshinii sanaatiin ala miidhaan isaan irra qaqqabu amma kana miti. Kanaaf geessonni dhagna qabatee yoo jiraatan dhuftanii dhagna qabachuu dandeessu. Galatoomii Dooktar. Egaa dhimmoota yaalii baqaqsanii yaaluu wajjinii wal qabatanii wantoota hawaasni baruu qabna jedhanii yaadan. Ispeeshaalii yaalii baqaqsanii yaaluu yeroo jedhamu namni sodaata. Sodaa kana dabalatee akkasumas immoo odeeffannoowwan dogoggoraa hawaasa keessa jiran maal akka ta'an kaasanii yeroo bal'aa fudhannee irratti mari'achaa turreerra. Xumura irratti yaadni hafuun qabu jettee yaaddu yoo jiraate wanti dubbachuu qabdu yoo jiraate yookiin immoo mudannoon addaa kan bara jireenya kee irraa yaalii baqaqsanii hojii yaaluu hojii wal qabate mudannoon addaa kan si mudate yoo jiraate kan yaadattu yoo jiraate nuuf himuu dandeessa. Mudannoo baay'een qaba garuu I think wanni ani dabarsuu barbaadu yoo jiraate more mudannoo saarrayyuu tokkoffaa
Opereeshiniin uummata biratti sodaachisaadha. Sunni hammatee awarenessii kennuutiin hammatee opereeshiniin hojjetame jechuun namni tokko ni du'a jechuu miti. Fayyisuufis opereeshiniin ni hojjetama. Opereeshinii baay'een guyyaatti hojjetama. Namoonni baay'een fayyanii galu. Yeroo tokko yeroo lama hojjetamuunis jiraachuu mala. Garuu namni tokko dhukkubsate opereeshinii isa barbaachisaa fi hin barbaachisu kan murteessuu danda'u ogeessa fayyaa opereeshinii hojjetudha. Namoonni tokko yeroo baay'ee altiraasaawundii fa'aa raadiyoolojistii biratti hojjechiisanii raadiyoolojistoonni dhibeen kee kun opereeshinii si barbaachisa jedhanii itti himanii fa'aa isa booda gaafa nu bira gahanii nuti opereeshinii hin barbaachisu yoo jenne nun dhagahan yeroo itti nu faana wal lolanfaa jiru. Anu akkas jedhamee beekaa opereeshinii si barbaachisa jedhamee beekaa jedhanii yeroo isaan itti kan keenya fudhachuu dhiisan fa'aa jiru. Sana maalitti hambifama namni tokko dhukkubsatee tokkoffaa dhibee sana ilaalee iddootti yaalamu baruu danda'u qaba. The right time, the right place, the right person jechuun nama sirrii ogummaa sanaatiin barate namni tokko dhiibbaa dhiigaa qabaatee ogeessa baqaqsanii yaaluu bira deemuu osoo baatee irra wayya. Ogeessi speeshaalistii dhibee keessoo biratti osoo ilaalamee irra wayya. Namni tokko infekshinii appendicitis baate yookaan immoo cirracha yookaan immoo cuba baate immoo speeshaalistii bira dhiisee speeshaalistii baqaqsanii yaaluu bira osoo deemee moor yaala fayyaa sirriitti argata. Kanaaf iddoo sirrii deemuu danda'u qaba. Ogummaa sanarratti nama barate bira deemee nama sirrii biraa yoo argatee fi yeroo sirriitti yeroo isaas dabarse yoo deeme innis rakkoo mataa isaa fiduu waan danda'uuf yeroo sirriitti bakka sirrii fi nama sirrii ta'een yoo yaalaman rakkoolee isaan mudachuu danda'an yookaan immoo isaan mudachuu danda'an hir'isu jedhee yaada. Sanarratti osoo uummanni kana baree gaariidha jedhee yaada. Mudannoo koo yeroo biraatti deebi'e. Egaan Dooktar dhimmoota yaalii baqaqsanii yaaluu wajjin wal qabatee odeeffannoo wayitaa fi odeeffannoo barsiisaa ta'e istiidiyoo keenyatti argamtee waan nuuf qooddeef guddaa galatoomi jechuu barbaada. Ulfaadha. Anis galatoomaa jechuun barbaada.